jalqaba irratti matootii oduun. Saawudii Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa dabalataa 3 du'aan adabuu ishee miidiyaan mootummaa biyyattii gabaase. Lammiin Itoophiyaa tokko mana hidhaa keessa yeroo BBCf bilbilee sagalee isaa dhageessisu adaraan oolchaa jedhame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jimaata karoorri inni gaazatti nagaa buusa jechuun beeksisee boqonnaa haaraa ta'uu hime. Garuu karoorri kun hojiitti osoo hin hiikamin gama Hamaasii fi Israa'el irraa diddaawwan mul'atan dhiibbaan qabatamaan murteessoodha jedhame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin warri haaraa gara toora yuutuubaa keenyaa fi peejii taaktoo keenyaatti dhuftan toora keenya sabiskiraayib, laayik, sheer, foloo, koomentii nu gochuudhaan maatii keenya ta'uu nu mirkaneessaa. Ammaan balballoo mi'oota guyyaa irraatti qabannetti ceenaa nu duukaa tura. Saawudii Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa dabalataas 3 du'aan adabuu ishee miidiyaan mootummaa biyyattii gabaase. Lammiileen kunneen 3 maqaan isaanii kan eerame yoo ta'u, qoricha sammuu namaa hadoochuu, hashishii daddabarsuu irratti hirmaachuun akka du'aatti itti murtaa'e mootummaan Saawudii Arabiyaa beeksisu Saudi Press Agency'n gabaase. Maatiin namoota ajjeefamanii sirriitti dhagahuun isaanii waan hin barbaanneef BBC maqaa isaanii eeruu irraa of qusatan. Hordoffii qaamolee nageenyaan kan to'ataman lammiileen kunneen qorannoo gaggeeffameen booda yakka kana dalaguun isaanii mirkanaa'ee mana murtiitti dhiyaatanii murtoon du'aa irratti darbuu gabaasni kun ni eerama. Tarkaanfiin adabbii du'aa namoota 3 irratti sanbata duraa hagayya 1 2026 kutaa bulchiinsa Sirii jedhamu keessatti irratti fudhatamu mootummaan Saawudii beeksise. Saawudiin jalqaba baatii adoolessaa keessas lammiilee Itoophiyaa 2, baatii waxabajjii keessa lammiilee 4, dhuma ji'a adoolessaa lammiilee 5 fannisuun du'aan adabde turte. Murtiin du'aa tibbana lammiilee yeroo dhiyootti du'anii itti murtaa'e 20 gaheera. Lammiileen Itoophiyaa gara 200 ta'an ammayyuu murtee du'aa eeggachaa jiru jedha gabaasni BBC. Ministeerri biyya keessaa tarkaanfii kana kutannoo mootummaa Saawudii Arabiyaa nageenya lammiilee isaa fi jiraattota mirkaneessuuf godhu jechuun ibse. Mootummaan Saawudii Arabiyaa nageenya lammiilee fi jiraattota balaa irraa eeguuf akkasumas yakka daddabarsitootaa fi daldaltoota qoricha sammuu hadoochuu irratti adabbii cimaa seeraan murtaa'e raawwachiisuuf kutannoo qabu mirkaneessaa jedhe. Gochoonni akkanaa lubbuu qulqullootaa kan balleessan, maalummaltummaa dargaggootaa kan barsiisan, miidhaa nama dhuunfaa fi hawaasaa irratti kan fidanii fi mirga isaanii sarbanidha jedhe. Ministeerichi kanneen gocha akkasii irratti hirmaatan adabbiin seeraa waan isaan eeggatuuf akka irraa of qusatan akeekkachiise. Waggaa 2 dura Amnesty International lammiileen Itoophiyaa 2 ajjeefamuu 35 murtee du'aa irratti darbuun guyyaa eeggataa jiru jedhee ture. Saawudii Arabiyaan yakka daddabarsa qoricha sammuu hadoochuu adabuuf murtee du'aa hojiirra oolchaa jirti jedhee qorataan Amnesty International. Dhaabbileen mirga namoomaa fi falman himatamtoonni tajaajila seeraa gahaa nama afaan hiikuu fi hin arganne jechuun murtoo isaanii sirrii akka hin taane himu. Adeemsi seeraa guutuu isaa irraa iftoominni hin jiru. Murtee du'aa kennuu hanga mana murtii olaanaa akkasumas haga mootiin raggaasisutti iftoominni hin jiru. Adoolessa 13 ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa 2,000 ol ta'an dhiifama argatanii jedhee yakka kaamirraa fi yoom kan jedhu hin ibsine. Mootummaa Saawudii waliin akka wal qunnamaa jirus ibsee ture. Odeeffannoo itti aansinee qabannee lammiin Itoophiyaa tokko mana hidhaa keessa yeroo BBCf bilbilee sagalee isaa dhageessisu adaraan oolchaa jedhe. Maqaan isaa Habtoomii barreeffama kana keessatti nageenya isaaniif jecha hunduu maqaan isaanii jijjiirameera. Habtoomii magaalaa gara kibbaa jirtu Kamisee Mushaayitii jedhamtu keessatti erga hidhamee waggaa 3 darbeera. Sagalee hidhamtoota kaanii iyyan keessaan yoo dubbatu adaraa nu dhaqqabaa jedhe. Mootummaan Itoophiyaa isaan oolchuuf deeggarsa akka hin taasifneef himata.
Waraanaa fi hiyyummaa baqachuun jireenya fooyya'aa barbaacha Jibuutii fi Yaman keessaa qaxxaamuruun kan biyyaa bahee Habtoomii akkuma warra kaanii xumurri isaa mana hidhaa ta'e. Daddabarsaa qorichaa sammuu hadoochuun himatamanii amma murtoo du'aa eeggatu. Hedduun isaanii nuuf bilbilaa jechuun lakkoofsa bilbilaa isaanii BBCf afaan Tigiriffaa fi ergaa turan. Baay'ee keessaa namoota 7f bilbilaniiru. Lammiileen Itoophiyaa gara 200 ta'an ammayyuu murtee du'aa eeggachaa jiru. Lammiileen Suudaan, Joordaanii fi Paakistaanis akkasuma as keessatti argamu. Ji'oota 7 bara kanaa irratti garuu lammiileen Itoophiyaa 17 ta'antu ajjeefame. Isaan keessaa ajjeechaan namoota 5 wiixata darbe raawwate. Waggaa 2 dura Amnestiin Internaashinaal lammiilee Itoophiyaa 2 ajjeefamuun 35 murtee du'aa irratti darbuun guyyaa eeggataa jiru jedhee ture. Saawudii Arabiyaan yakka daddabarsaa qorichaa sammuu hadoochuu adabuuf murtee du'aa hojiirra oolchaa jirti jedhe qorataan Amnesty International. Dhaabbileen mirga namoomaa fi falman himatamtoonni tajaajila seeraa gahaa nama afaan hiikuu fi hin arganne jechuun murtoo isaanii sirrii akka hin taane himu. Odeeffannoo xumuraaf qabanneen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jimaata karoorri inni gaazatti nagaa buusa jechuun beeksisee boqonnaa haaraa ta'uu hime. Garuu karoorri kun hojiitti osoo hin hiikamin gama Hamaasii fi Israa'el irraa diddaawwan mul'atan dhiibbaan qabataman murteessoodha. Tiraamp waraana gaazaa dhaabsisuuf bu'uurri cimaan kaa'amuu dubbatee Hamaasii fi gareen hidhatan kun akka guutumatti hiikkatan ibse. Kun baha jiddu galeessaaf tarkaanfii guddaadha. Namoonni baay'ee itti gammadanii ni raajeffatan jedhe. Ibsi Tiraampii kamisa waa'ee waliigaltee boordii nagaa gaazaa labsee carraaqqii ji'oota hedduu turee fi waliigaltee waraana dhaabuu bara darbee bakka bashannanaa Masrii Sharmul Sheekitti irra gahamee eegsisuuf godhamaa ture hordofee kan dhufedha. Ta'us Hamaasis ta'ee Israa'el waliigaltee kanaaf hammam kutannoon akka dhaabbatan ifa hin turre. Carraaqqiiwwan asiin dura waliigaltee irra gahuuf godhaman sababa wal shakkii fi walitti morkachuu garee lamaaniin gufachaa turan. Qondaalli olaanaan Hamaasii waliigalticha irratti hirmaate Rootersitti akka dubbatetti hojiirra oolmaan waliigaltee kanaa kutannoo jalqaba Israa'el duula waraanaa dhaabuu fi humnoota ishee gaazaa keessaa baasuu kan waliigaltee bara darbee keessatti hammatamee ture hojiitti hiikuu irratti hundaa'a jedhe. Qondaalli Israa'elii gama isaaniitiin ejjennoon Israa'el Hamaasii dhugaadhaan hidhannoo hiikkatu malee waraanni Israa'el sarara keelloo amma irra jiran keessaa hin bahu jedhan. Sararri keelloon inni jedhu sarara waliigaltee dhukaasa dhaabuu booda waraanaaf sararamedha. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waliin kibxataa Waashingitenitti kan wal argee Tiraamp waliigaltichaan Israa'el baay'ee gammadde jedhee Israa'el nu gargaarte baay'ee namoota gaariidha jedhe. Bu'aa bayii qabaata haala baay'ee wal xaxaadha kan achi jiru. Maddi siyaasaa Israa'elii tokko kamisa yaada kenneen dhimmi gaazaa marii Netanyaahuu fi Tiraamp keessa hin turre jedhe. Itti fufuun Hamaas jimaata ibsa baaseen tarkaanfiin jalqabaa gara waliigalteetti geessu Israa'el ajjechaa fi duula waraanaa ishee dhaabuuf kutannoo agarsiisudha jedhe. Haa ta'u malee Tiraamp waliigaltee kana jajee sa'aatii muraasaa gidduutti aangawoonni fayyaa gaazaa haleellaa qilleensaa Israa'el yoo xiqqaate si'a 2 raawwattee fi dhukaasa qawwee naannoo sanatti tureen namni Palestaayinii tokko ajjeefamuu kan ammoo madaa'uu ibse. Waraanni Israa'el gama isaatiin haleellaa kana qorachaa akka jiru ibse. Haleellicha miseensa garee waraanaa Hamaas irratti xiyyeeffatee ibsuun namoonni dhimma kanaan wal hin qabanne naannichatti waan argamanii fi booda gara biraatti makfamuu ibse. Dhukaas sana ilaalchisee garuu waan beeku akka hin qabne dubbateen Netaniyaahuun filannoo onkololeessaa dhufuu godhamuuf jiruun deeggartoota isaa irratti abdachuuf jedhu hanga ammaatti dhimma kanarratti ibsaa hin kennine. Haa ta'u malee ministeerri poolisii Itamar Ben-Gvir teelegiraama isaa irratti akka jedhetti wixineen waliigaltee kana gonkumaa fudhatama hin qabu. Imaammanni Israa'el kan hooggantoota Hamaasii ajjeesuu itti fufuu qaba jedhe.
Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota oduun keenyaa ka Ardii Miidiyaa Konnekshin irraa isin bira gaaru kanumaan raawwanne irraa hanga odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.